Naati qophii mil'uuti banaa keenya irraatiin dhimmoota garaa garaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa torbanii dabarsine kun gam tokkoon uummata Oromoof torbee gammachuu ture jechuun ni danda'ama. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo manneen hidhaa sirna abbaa irree mootummaa Itoophiyaatti dararamaa jiran keessaa muraasni gadi lakkifamaniiru. Torban kun torbee gammachuu qofas miti. Gama kan birootiin gama buqqaatota yookaan lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaaniin wal qabate immoo miirri dhaga'amaa ture yaaddeessaadha jechuun ni danda'ama. Dhimmoota kanneen irratti gabaabumatti waan qopheeffannee qabna mil'uuti banaa keenya har'aatiin qopheessanii qophii ani Iyyoonin Ingidaati gama ogummaa kaameeraa fi gulaalli suur sagaleetiin kan nufaana turmoo Abdii Jamaalii isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nufaana haa ta'u jenna. Kallattii dhumaan gara dhimma keenya isa jalqabaatti ni dhimmi keenya inni jalqabaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti kan fuulleffatu. Egaa dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo gaaffii ijoo uummanni Oromoo waggoota darbanitti kaasaa ture keessaa isa tokkodha. Gaaffiin uummata Oromoo kun qabsoo qeerroo Oromootiin torban dabarsine kana keessa deebii argachuu eegaleera. Hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaaman manneen hidhaa sirna abbaa irree mootummaa Itoophiyaatti dararamaa jiran keessaa muraasni isaanii tibbana gadi lakkifamaniiru. Namoota gadi lakkifaman keessaa hayyuu siyaasaa Oromoo durataa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa guddinaa dabalate obbo Dhaqqabaa Waariyoo Dr. Rufaayil Disaasaa fi namoonni biroon hedduun inni argamu. Egaa namoonni kunneen gadi lakkifamuun battalaa dhaga'amerraa eegalee miirri hawaasa bira ture daran gammachiisaadha jechuun ni danda'ama. Keessumaa qeerroon magaalota kanneen akka Finfinnee, Buraayyuu fi naannawaa sanatti argaman tokkummaadhaan ba'uudhaan hayyuu siyaasaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaadhaaf simannaa ho'aa simannaa gootaa kan isaanii taasisan. Miirri hawaasa bira tures daran gammachiisaadha jechuun ni danda'ama. Egaa hawaasni maal jedhaa hiikamuu namoota kanneeniitiin maaltu itti dhaga'ame miirri ture maal fakkaata waan jedhu gabaabumatti gabaasaa miidiyaalee garaa garaa irraa arganne bu'uura godhachuu wanti nuti cuunfine qopheessine jira. Mee gabaabumatti daawwannee walitti haa deebinu. So I'm very much grateful to those who came out in mass without any notice to support us. All along I was telling them that it is not helpful to them to detain me. All along. I know that our party, myself, remained legal. And we were operating within a legal framework. All along. We participated in all 4 major elections in this country. with our party and the members, we will decide in the next
days and the weeks what to do and what not to do. Especially how to deal with the government call for national dialogue. If it is real and honest, we are for it. So, and also we expect that the rest of our members who are remained in prison will be out soon. And the government will follow up if a real, breakthrough in this country. So I'm very much grateful to those who came out in mass without any notice to support us. All along I was telling them that it is not helpful to them to detain me. All along. I know that our party, myself, remained legal. And we were operating within a legal framework. All along. We participated in all 4 major elections in this country. Video kan ras hubachuni akka danda'amutti egaa hiikamuu namoota kanneeniitiin gammachuuni hawaasa bira jiru daran olaanaadha. Keessumaa Dr. Mararaa guddinaa hiikamuun isaanii hawaasa biratti gammachuu guddaa uumeera. Dr. Mararaa guddinaa simannaan hawaasaan taasifameef kun daran isaanii gammachiiseera. Qabsoo fuula duraatiifis kan isaanii onnachiise ta'uudha. Turtii miidiyaalee garaagaraa faana taasisaniin kan isaanii dubbatanii. Kana malees hidhamtoonni siyaasaa biroon manneen hidhaa sirnichaa keessatti dararamaa jiran hatattamaan gadi lakkifamuu qabu yaada jedhu dhiyeessaniiru Dr. Mararaan turtii miidiyaalee garaagaraa faana taasisaniin. Akkasumas egaa araarri biyyoolessaa haa uumamuu jedhama taanaan dhugaadhumaan qabatamaa bifa ta'een hojiitti galamuu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa miseensonni paartii keenyaa fi paartiilee biroo hidhaatti argaman akkasumas qaamni hundumtuu bifa irratti hirmaachuu danda'uun waltajjiin hawaasa tokkummaadhaan mariisisu uumamuu danda'utu irra jiraata yaada jedhuudha kan isaanii kaasanii jiranii. Yeroon kun yerootti biyya keenyas kufaatiirraa baraarudha yaada jedhuudha hayyoonni siyaasaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa kan isaanii kaasan. Dhimmoota garaagaraa irratti kan maan wal qabatee jechuudha. Turtii miidiyaalee hedduu faana taasisaniiru Dr. Mararaan ergumaa hidhaadhaa ba'anii yaadni isaanii maal fakkaata? Gabaabumatti yaada Dr. Mararaan miidiyaalee garaagaraaf kennan cuunfine nuti qabanne dhiyaannes jira. Mee sanas daawwanne walitti adeemna. So I'm very much grateful to those who came out in mass. Isaan waamicha tokko malee bifa kanaan ba'anii na simatanii fi beeksisa tokko malee ba'anii deeggarsa nuuf qaban bifa kanaan ibsataniif kabaja guddaan qaba. Anis ta'e paartiin koo qabsoo karaa seera qabeessaan goonu itti fufna. Fuulduraaf waan gochuun nurra jiraatu irratti miseensotaa fi hooggantoota paartii keenyaa waliin mari'annee kan murteessinu ta'a. Keessumaa dhimma marii biyyoolessaa jedhame irratti akkamiin dhiyaachuu qabnaa waan jedhu irratti ni mari'anna. Yoo akkuma jedhame dhugaa irratti kan hundaa'ee fi amanamummaa qabaate irratti kan hirmaannu ta'a. Miseensonni keenya hidhaatti hafan biroonis yeroo dhiyootti gadi lakkifamu jedheen abdadha. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaa fi Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo dabalatee hooggantoonni fi miseensonni paartii keenyaa hedduun ammas hidhaatti argamu. Miseensonni paartiilee siyaasaa biroo baroota dheeraaf mana hidhaatti dabarsanis hedduudha. Fakkeenyaaf miseensota adda bilisummaa Oromoo waggoota 10 ol hidhaman argeera. Hidhamtoota miillaan kaanillee dhaabbachuu hin dandeenye miseensota ABO jedhamuun waggaa 12 guutuu mana hidhaatti kan dabarsanis argeera. Dhugaadhaan waliigaltee biyyaalessaa uumuun barbaadamnaan mootummaan isaan kanas gadi lakkisuu qaba. Murtoon siyaasaa adeemsa duraaniin adda ta'e yeroo kamiyyuu caalaatti biyyattiif kan barbaachisu ammadha. Dargaggoon jijjiirama barbaada.
uummannis akka waliigalaatti jijjiirama barbaada. Hawaasni dheebuu bulchiinsa gaarii qaba. Biyyattii oolchuuf yeroon murteessaan ammadha. Uummanni qabatamaan biyyattiin jijjiiramtee araarri biyyoolessaa qaama mara hirmaachise bu'ee bulchiinsi gaariin qabatamaan dhugoomee arguu barbaada. Filannoo bilisaa fi haqa qabeessa dharraa kun tarkaanfii jalqabaati. Waan hedduutu hafa. Bultii tokkollee mana hidhaatti dabarsuun haalaan ulfaataa waan ta'eef hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiran hiikuun dhimma hatattamaan raawwatamuu qabudha. Itti aansuunis qaamni hunduu walitti dhufee keessumaa dhaabbilee siyaasaa isaan dhugaan qabsaanii fi deeggarsa hawaasaa bal'aa qaban faana marii geggeessuutu barbaachisa. Goota 50 darbaniif uummanni biyyattii rakkoo tokkorraa gara isa kan biraatti ce'aa tureera. Haalli adeemsa siyaasaa biyyattiis mataaf miilli isaa kan walii wallaalame ta'eera. Adeemsi kun dhaabbachuu qaba. Yoo kana gochuun danda'ame biyyattii baraaruunis ni danda'ama. Kanaan dura yoo xiqqaate yeroo sadiif carraan biyyattii rakkoo mudate jalaa baasuu uumamee ture. Carraawwan uumaman sadanichuu osoo dhimma hin baynafuun rakkoo biyyattii mudatu dhuma dhabsiiseera. Carraan sadane Dr. Mararaanee eeran kufaatii sirnoota Haayile Sillaasee fi Dargii faana wal qabatanii yeroo turan akkasumas filannoo bara 1997ti. Egaa yaadota hayyoonni siyaasaa Oromoo Dr. Mararaa guddinaa turtii miidiyaalee garaagaraa faana taasisaniirra kennanirraa hubachuun akka danda'amutti akka nama dhuunfaattis ta'e akka paartiitti qabsoo eegalame itti fuudhaaf murteessaniiru Dr. Mararaa guddinaa. Kun qabsoo uummata Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu keessatti gahee qabaatu olaanaadha jenneetu kan abdannu. Egaa hidhamtoota siyaasaa hidhaarraa hiikaman kanaaf simannaan taasifamu magaalota kanneen akka Buraayyuu qofarratti kan daangeffame siin ture. Gara godina Arsii Lixaa magaalota Shaashamannee fi kanneen biroo akkasumas gara godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqqamtee gara godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo akkasumas gara godina Baaleetti ce'uun hidhamtoota siyaasaa hidhaarraa hiikamaniif simannaan jabaan taasifamaa tureera. Uummannis aantummaa isaan kanaaf qabu haala daran miidhagaa ta'een mul'isaa tureera. Ragaalee yookaan viidiyoowwan bakka garaagaraatti simannaa hidhamtoota siyaasaa kanneeniif taasifameen wal qabatee viidiyoowwan kallattii garaagaraatiin nu dhaqqaban irraas wanti cuunfinee qabannee dhiyaannee jira. Sanas gabaabumatti daawwannee walitti haa deebinu. Egaa viidiyoowwan kanneen irraa hubachuun akka danda'amutti hawaasni gammachuu guddaadhaan hidhamtoota siyaasaa kan inni simatee haa ta'uti gaaffiinsa ammas karaa guutuu ta'een deebii kan hin arganne ta'uu ibseera. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hafan biroonis akkasumas hidhamtoonni siyaasaa biyyattii akka waliigalaatti jiranis hundumtuu hidhaarraa hiikamuu qabuun yaada namootaa ture. Egaa namoota 110 caalan tibbana hidhaadhaa gadi lakkifaman keessaa 5 dubartoota ta'uunis hubatameera. Dubartoota 5 hidhaadhaa hiikaman keessaa immoo tokko kan taate hidhamtuun siyaasaa Aadde Lalisee Baahiruu ishee tokkodha. Aadde Laliseenis turtii miidiyaalee faana taasisteen egaa hiikamuu kootti daranii gammadeera haa ta'uti gammachuun koo guutuu ta'uu kan inni danda'u hidhamtoonni siyaasaa 1000 lakkaa'aman biroon manneen hidhaa sirnichaa keessatti dararamaa jiran wayitaa hiikamanidha. Kanaafiyyuu akka isaan hiikaman barbaannaa yaada jedhuudha kan isheen dhiyeessite Aadde Laliseenis jechuudha. Egaa dhimma hidhamtoota siyaasaa kanaan wal qabatee dhaabbileen yookaan miidiyaaleen idil addunyaas kallattii garaagaraatiin gabaasa adda addaa qabatanii dhihaataa turaniiru. Keessumaa dhimma Dr. Mararaa guddinaatiin wal qabatee tarkaanfiin fudhatame jalqabbii gaariidha yaada jedhuudha akka waliigalaatti gabaasa miidiyaalee kanneen irraas hubachuun kan danda'amu. Dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa fi kanneen biroos dhimma kanarratti ibsa gama isaanii baasaniiru. Hiikamuu eegaluun hidhamtoota siyaasaa kunneen tarkaanfii jajjabeessaadha fuulduraafis jabaatee itti fufuu qaba yaada jedhuudha kan isaanii dhiheessanii.
Egaa dhimmoota garaagaraas kanuma wal qabatanii wantoota kaan irratti yaada gama isaanii ibsaniiru nus kanarrattis waan gabaabduu waan qopheeffanne qabna. Sanas daawwannee dhimma keenya itti aanuun walitti deebina. Battala hidhaatii ba'uun durataa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa fi hidhamtoota 100 caalanii dhaga'aman irraa kaasee miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa hedduun dhimmicha wal harkaa fuuchuun mata duree oduu godhataniiru. Hedduunis jalqabbii gaariidha jedhan gabaasa isaaniitiin. Dhaabbileen idil addunyaa fi qaamoleen garaagaraas ibsa dhimmicha ilaalchisuun baasaniin tarkaanfii fudhatame jajjabeessuun hidhamtoonni siyaasaa biyyattii ammas hidhaatti raarfamaa jiran hatattamaan akka gadi lakkifamaniif gaafataniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibsa dhimma kana ilaalchisuun baaseen Itiyoophiyaan hammas hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiran gadi lakkisuu qabdi jedhe. Durataa paartii mormituu Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hidhamtoota biroo hiikuuf tarkaanfiin fudhatame jajjabeessaadha. Durataa paartii mormituu Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hidhamtoota biroo hiikuuf tarkaanfiin fudhatame jajjabeessaadha. Haa ta'u malee dhimmi namoota kumaatamaan lakkaa'amanii kan ammas taanaan hidhaatti argamanii xiyyeeffannoo argachuu qaba. Namoonni kunniin haal duree tokko malee hiikamuu qabu jedhe. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa ittiin lammiilee dararus akka sirreessuuf gaafateera. Quuqamtoota mirgoota dhala namaa fi ogeeyyii miidiyaa irratti tarkaanfiin fudhatamus akka dhaabbatu hubachiise. Dhaabbatichi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dubbii himtuun koomishinii mirgoota dhala namaa Liis Troosil tarkaanfiin jajjabeessaan biyyattii keessatti eegalame akka itti fufu namoonni ilaalcha siyaasaa fi amantaa isaaniitiin hidhaman akka hiikaman gaafatan. Biyyattiin yeroo ammaa boqonnaa murteessaa irra jiraachuu ishees ibsaniiru. Seerri farra shororkeessummaa biyyattii irra deebiin ilaalamuu qaba kan jedhan Liis Troosil. Kana malees mootummaan Itoophiyaa seerota isaa hojii dhaabbilee miti mootummaa fi miidiyaalee daangessu sirreessuu akka qabuuf gaafachuu isaanii Reuters gabaase. Gamtaan Awurooppaa gama isaatiin hidhamtoonni gadi lakkifamuu eegaluun jalqabbii gaariidha jedhe. Miseensa paarlaamaa Awurooppaa kan ta'anii fi adeemsa siyaasaa Itoophiyaatti dhiheenyaan kan hordofan Aanaa Goomes Dr. Mararaa Guddinaa hidhaatii ba'uun kan isaan gammachiise ta'uu ibsanii duras nama hidhaan isaaniif malu hin turre jedhan. Haalli qabatamaan Itoophiyaa keessatti mul'atu kufaatiin sirnichaa dhiyaachuu akeekas jedhaniiru. Human Rights Watchitti qorataanii gaanfa Afrikaa Felix Horn gama isaaniitiin Dr. Mararaan duras taanaan wanti isaan hiisisu hin turre hiikamuun isaanii ammoo tarkaanfii faara tolaan simatamudha jedhan. Namoonni sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhaatti ugguramanii jiran biroonis akka gadi lakkifamaniif gaafataniiru. United States gama isheetiin ibsa karaa imbaasii ishee Finfinneetti argamuun baasteen hooggantoota siyaasaa fi namoota biroo hidhaa jiran hiikuuf murtoon irra ga'ame tarkaanfii jalqabaa jajjabeeffamudha jechuun ishee ni yaadatama. Biyyattiin Itoophiyaatti dirreen diimokiraasii bal'aanii akka uumamuuf irra deddeebiin gaafataa turuu ishee ibsuun Itoophiyaatti hojiirra oolmaan seera farra shororkeessummaa yaaddessaadha irra deebiin ilaalamuu qabas jetteetti. Gama biroon Jarmanii fi Ingiliz mootummaan Itoophiyaa riifoormii siyaasaa biyyattii keessatti dhugoomsuu fi dirree diimokiraasii bal'isuuf waadaa seenee hatattamaan akka hojiitti hiikuuf dhiibbaa uumuu eegaluu isaanii miidiyaa Afrikaan gabaasaa tibbanaatiin eereera. Imbaasiin biyyoota lameenii ibsa roobii darbe baasaniin dirreen diimokiraasii siyaasaa biyyattii keessatti hawaasni bal'inaan akka qooda fudhatuuf dandeessisu hatattamaan uumuu akka qabuuf gaafataniiru. Kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa lammataatti ce'aa dhimmi keenya inni lammataa weerara humna addaa poolisii Somaalee mootummaa federaalaatiin deeggaramuun wal qabatee rakkoo Oromiyaa keessatti mudatee jiru irratti kan fuulleffatudha. Egaa weerara humni addaa poolisii Somaalee mootummaa federaalaatiin deeggaramu xumura bara 2016 irraa eegalee godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti baneen wal qabate. Aanaaleen godina Baaleetti argaman keessumaa aanaalee gammoojjii godina Baaleetti jechuudha weerara humna addaa poolisii Somaaleetiin hedduun qe'ee isaanii irratti lubbuu isaanii dhabuudhaaf dirqamaniiru. Hedduunis qabeenya isaanii saamamanii kunis qabeenyi jalaa barbadaa'ee qe'ee ofiirra jiraachuu dadhabanii qe'ee isaaniirra buqqa'anii qoobsuma yeroo aanaalee gammoojjii godina Baalee keessatti argamanitti qubachuudhaaf dirqamanii jiru. Uummanni qoobsuma yeroo keessatti argamu kun yeroo ammaa immoo rakkoo jabaadhaaf saaxilamee jiraachuu isaadha. Odeeffannoowwan kallattii garaagaraatiin tibbanaa ifaa ta'aa jiran kan isaanii mul'isan. Uummanni kun dagatamneerraa qaamanuuf birmatu dhabneerraa wayita jedhus dhaga'ameera. Gargaarsi midhaan nyaataa ga'anii taasifamaa kan hin jirre ta'uu rakkoon bishaan dhugaatii jiraachuu tajaajilli fayyaa fi kanneen biroon isaan kan hin dhaqqabne ta'uu uummanni kun kallattii garaagaraatiin ibsachuu irratti kan isaanii argaman. Ragaawwan suuraa fi suur-sagalee bifa adda addaatiin nu dhaqqabanis akka mul'isanitti rakkoon kun qabatamaan jiraachuu kan agarsiisanidha.
mootummaan birmannaa nuuf hin taasifne koreen qindeessituu gargaarsa hawaasaas yeroodhaan nuuf birmachuu hin dandeenye gargaarsi arganne hin jiru. Miidiyaanis nu dagateera rogeeyyinis dhimma keenya irratti karaa guutuu ta'een yookaan bifa ga'aa ta'een hin hojjenne qeeqni jedhu tibbana bal'inaan dhaga'amuu irratti argama. Egaa dhimmi kun battalaa dhaga'amirraa eegalee sochiiwwan garaagaraas taasifamuu irratti argamu keessumaa hawaasaa yookaan dhalattoota Oromoo biyyoota alaa biyyoota garaagaraa keessatti argamaniin wal qabatee sochiin eegalamee jira. Nutis dargaggoota adda durummaan sochii hawaasaa kana qindeessaa jiran jechuunis birmannaa lammiileef taasifamu kanaaf gargaarsa hawaasaa walitti qabuuf dargaggoota adda durummaan hiriiranii jiran keessaa gara United States kutaa Minnesootaatti dargaggoo Amiin Dubroo dubbisnee jira. Dargaggoo Amiin Dubroo namoota gargaarsa hawaasaa kana walitti qabuu keessatti adda durummaan hirmaataa jiran keessaati. Mee Amiin keessummaa koo taatee asitti argamuu keetiif yookaan kallattiidhaan quunnamuudhaaf dhufuu keetiif galatoomi jecha. Mee rakkoon aanaalee gammoojjii godina Baalee keessatti mudatee jiru maal fakkaataa isinoo akka waliigalaatti gabaabumatti maal gochaa jirtu waan jedhu irratti yaada kee daawwattoota keenya biraan ga'i. Tole haalli yeroo ammaa godina Baalee keessatti adeemaa jiru uummata beelaaf saaxilamee uummata qabeenya ofiitirraa buqqifamee harda beelaaf saaxilamanii muka jalatti aduu fi qorraan dararamaa jiran akkuma hundinuu quba qabdan rakkinni kun deemaatiin jira. Haga nu quba qabnutti hagammaatti gargaarsi karaa mootummaarraa isaaniif godhamelleen akka hin jirre gargaarsi uummataarraa isaan dhadhaqqabaa akka jiru quba qabna. Rakkoon kun kan bakka tokko qofa jiru miti. Baalema keessa tahee kan nama rakkisu bakka hedduudha. Aanaalee hedduu keessatti rakkoon wal fakkaatan buqqifamtooti alatti rakkachaa jiraachuutu himama. Aanaalee fakkeenyaaf akka Daawwee Sarar, aanaa Beeltuu dabalatee bakka hedduu aanaa Dalloomannaa Barraaq bakka jedhamtu aanaa Madda Walaabuu bakki rakkinni jiru bakka baay'eedha. Haalli achiisan jiru afaaniin kana jedhanii himuun nama rakkisa akka namoota achi jirurraa qulqulleeffannee fi dhageenyetti jechuudha. Haalli jiru kana fakkaataa keessattuu naannoo Daawwee Sararii fi Beeltuu rakkinni jiru baay'ee ulfaataadha. Daa'imman haadhaaf abbaa malee buqqifamanii biyya isaaniitirraa haadhaaf abbaan addaan bahan baay'ee jira jedhama. Kanaaf rakkinni jiru baay'ee cimaadha. Kan kana jedhanii himuun namatti ulfaatu. Haalli jiru kana fakkaatan amma ibsa jedhee dubbachuu hin danda'amu. Maaliif jennaan waan achi dhageenyu waan baay'ee ulfaataati waan ta'eefi namoonni kun lakkoofsan gara nama 50,000 60,000tti dhihaataa jedhama waliigalatti Baalee keessatti jechuudha buqqifamtooti. So haalli jiru kana fakkaataa nutillee gama keennan waan kana uummata keenya gargaarsa haga dandeenyetti rakkoo kana guutumaan guutuuf furra osoo hin ta'in waan dandeenye irraa qabanna jennee namoota waliin walitti gurmoofnee waan kana jalqabnee jirra. Akkasuma biyya keessatti illee namoota waan kana nu waliin adeemsisan koree ijaarree akkasitti dalagaatiin jirra. Haalli jiru kana fakkaataa hagammaatti gargaarsa karaa adda addaatiin walitti sassaabatiin jirra. Rakkoon jiru baay'ee ulfaataadha. Waan kana jedhanii dubbatanii fixuu danda'anii miti. Haalli jiru kana fakkaataa karaa dhaamsii nu qabnu guddaan waan addaan babbahuu qabu jira. Buqqifamtooti kunii buqqaatota jechuun hin dandeenyu. Buqqifamtoota maaliif jennaan waan tahe jedhamee uummata tahe jedhamee buqqifame tokko malee waan ifiin buqqaanii miti. Kanaafuu buqqifamtoota osoo hin tahin buqqaatota osoo hin tahin buqqifamtoota haa jennee fudhannuuti. Akkasuma naannoo Sumaalirraa buqqa'an kan jedhulleen jecha dogongoraati. Bakki irraa isaan buqqifaman naannoo Oromiyaatirraa lafa daangaa babal'ifannaaf jedhamee isaanirraa fuudhamirraa buqqifaman malee naannoo Sumaaleetirraa himiti parsantiin irra guddaan jechuudha. So kunillee waan sirreeffamuu qabu.
Hayya amin turti nufaana taasisteef guddaa galatoomii jajjabaadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya egaa dargaggoo Amiin faa gama goofandiitiin maallaqa walitti qabuu irratti kan isaanii argamanii keessumaa sochii gama toora intarneetiitiin taasifamu kanarratti dhalattoonni Oromoo biyya ambaa jirtan irratti qooda fudhachuu dandeessu. Gama kanaanis lammiilee rakkoo jabaadhaaf saaxilamanii jiran kanaaf birmachuu dandeessu dhaamsa jedhu dabarsuu barbaannaa asumaani. Egaa Amiin faa qofas miti dhalattoonni Oromoo biyyoota biroo keessa jiraatanis gama isaaniitiin akka hawaasaatti sochii eegalanii jiru. Akka hawaasaatti sochii eegalanii kan jiran keessaa immoo dhalattoonni Oromoo biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo jiranis isaanii tokkodha. Dhalattoota Oromoo biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo keessatti sochii gargaarsaa hawaasaa qindeessaa jiran kana keessaas dargaggoo tokko affeerrannee jirra. Dargaggoo Huseenii Tolchaa. Anaa dhufu Huseen. Ana ayyuhun ana. Tole mee hojii deeggarsaa hawaasaa walitti qabuu eegaluu keessanii dhageenyee jirra. Mee rakkoon godina Baaleetti mudatee jiru maal fakkaata? Hawaasni sun haala kam keessa jira wanti quba qabdu yoo jiraate gama kanaan? Hayyee warri OMN nu affeertanii yaada kanurraa fuudhuu keessaniif jalqaba galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waa'ee dhimma Oromoota gammoojjii Baalee keessatti qabeenyaa fi qe'ee isaaniitirraa buqqa'anii rakkataa jiranii yoo ilaalle waggaa 130 of duuba nu deebisaa jechuudha. Waan bara mootiin Minilik uummata Oromoota Tuulamaa irratti raawwate san Minilik waraanaan Tuulama cabsee Oromoota Finfinnee fi naannoo Shaggar jiran san achi gubbaa kaasee isaan godaansisee Finfinnee qubsuma maatii fi waraana ofii godhate. Akkuma san waraanni liyyuu poolisii kunis kan abdii illeen hoogganamu Oromoota daangaa isaanii irra jiraatan Oromoota aanaa Beeltoo, aanaa Sawweenaa, aanaa Lagahidhaa, aanaa Gurraadhaan malee qabeenyaaf daangaa isaanii lafa abbaa isaanii irraa buqqisee kiiloomeetira meeqaa of duuba isaan deebisee lafa isaan irraa buqqisee mootu qubsuma waraana liyyuu poolisii godhatee jechuudha. Gochi amma isaan irratti raawwatame kuni gocha Minilik waggaa 130 dura Oromoo Tuulamaa irratti raawwatee wal fakkaata. Erga buqqa'anii amma bakka amma qubatan kana jiranitti mootu lafti suni neetworkii hin qabdu lafa akkaan fagoodha. Yeroo baay'ee Gindhiir daangaa Baaleetii xarfa Somaaliitii jedhanii dubbatan. Garuu lafti kuni Gindhiir irraayyuu kiiloomeetira 250 oli lafa fagoodha. Lafa gammoojjiidha, lafa neetworkiin hin jirre, lafa information hin jirre, namni tokko achitti quba isaan hin qabu, mootummaanis achitti quba isaan hin qabu, uummanni sun qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqa'ee gaalaa fi re'ee isaa liyyuu poolisaaf dhiisee gammoojjii keessatti beelaa fi dhibee busaatiin dararamaa jira. Tole mee egaa isin hawaasa kanaaf birmachuudhaaf akka Oromoo Kaayirootti yookaan akka Oromoo biyya Ijipt keessa jiraatanitti sochiin isin eegaltan jira. Mee sochiin keessanoo bifa maalirra jira, sadarkaa maalirra jira jechuu dandeenya? Sochii kana yeroo eegallu sochii kana akkuma idila addunyaatti eegallee haga nama 10 taanee waliin mari'annee eegallee achi keessa Amiin Dubroo faa gofanda akka banan murteessinee Amiin Dubroo gofandii banee koreen achirraa feemmootu akka biyya jiruutiin akka naannoo jiruutiin wal qooddatee koreewwan kunniin biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaa, Awustiraaliyaa fudhatanii anaa fi jaallan kiyyamootu biyyoota Ijiptii fi biyyoota Arabaa kanneen fudhannee adda qooddanneetiniin kallattii hundaan gargaarsa hamma dandeenye walitti qabna jennee kaanee achi keessaa mootu kan Ijipt kana abbummaadhaan hojjetaa jira. Waan kana kurfeessinee koreen waldaa walgargaarsa sikkoof mandoo hawaasa walitti qabee hawaasni suni koree nama 15 filatee koree hojii raawwachiiftuu waldaa walgargaarsa sikkoo mandoo waliin nama 19 tahanii duula kana gaggeessaa jiranii hojiiwwan hanga ammaatti dalagameen mallaqa hamma tokko sassaabuu dandeenyee jirra. Uummanni keenyas kan mallaqa qabu mallaqa nu arjoomaa kan mallaqa nu hin qabne mootu eebbaan du'aa'iidhaan nu jajjabeessaa jira. Akkanarra jirra. Tole waallaqa walitti qabamu kana yookaan gargaarsa hawaasaa walitti qabamu kana egaa uummanni kun haala rakkisaa keessatti kan inni jiru muddama keessa jira. Yeroodhaan dhaqqabsiisuudhaaf wanti isin yaaddan jira. Darbee immoo hirmaannaa hawaasaatiin wal qabatee dhaamsi isin dabarfachuu barbaaddan gama kanaan.
Egaa mallaqa kana akkuma armadura Oromoon hunduu godhaa ture mallaqa duwwaan erginu mallaqa kana waan qabatama qabu waan mul'atu wahii midhaan binneetiniin kallattimaan gargaarsi nyaataa akka isaan dhaqqabu goona. Ummanni suni beela keessa jira dhugaadha mallayni kun daddafee nyaanni kun daddafee isaan dhaqqabuu qaba. Haa ta'u garuu torbaan tokko keessatti waan kana goolabnee isaan hin geenne jenneetiniin abdii qabna. Akka waliigalaatti immootu Oromoodhaaf wanti dabarsuu barbaannu rakkoon daangaa kuni rakkoo Oromoo hundaati. Ummanni suni biyya teenya Oromiyaa daangaa isii osoo tiksu rakkoon kun isaan mudate. Biyya keenya qabeenya keenya nu tiksuudhaaf rakkoo kanaaf saaxilaman. Kanaaf rakkoon isaan qunname kuni rakkoo isaanii qofa osoo hin ta'in rakkoo hunda keenyaati, rakkoo Oromoo hundaati. Kanaaf rakkoo waloodhaan nu mudate tan ammootu waloodhaan keessaa bahuu qabna malee rakkoon garee murtaa'e qofti, namni murtaa'e qofti, naannoon tokko qofti keessaa bahuu miti. Kanaaf Oromoon kan bahaa dhihaa, kan kaabaaf kibbaa hundi isaatu irratti hirmaatee ummata keenya kana deebisee qubsiisee rakkoon akkanaatis of duratti akka saba keenya hin mudanne ammarraa irratti hojjechuu qabna. Inni biraammootu ummata Oromoo addunyaa kana irra jiru wanti dhaamuu barbaadu xiyyeeffannoo haa kenninuuf ummanni suni lafa neetworkiin hin jirre jira, lafa karaan hin jirre jira, namni tokko quba isaan hin qabu. Ummanni sun xiyyeeffannaan kennameefi yoo jedhe ummanni Oromoo biyya keessaa qofti isaan gargaaree isaan damdamachiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoon idil addunyaa jiru hundi waan qabu bira dhaabbachuu qaba. Waldaaleen hawaasaa, waldaaleen amantaa, communityuwwan afooshawwan addunyaa kana gubbaa jiran ummata keenya kanaaf hanga humna isaaniitiin qarshii takkamaa hin taane lamamaa hin taane walitti buusanii ummata keenya saniif akka dhaaman yaamicha gochuu barbaada. Tole guddaa galatoomi tolchaa egaa atis ta'e amiin kallattiidhaan keessummoota qophii mil'uu tibbanaa taatanii argamtanii waan itti jirtan hawaasa keenyaaf ibsuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Ayyee isinis ulfaadhaa timoomiin. Egan daawwattoota keenya sochiin dargaggoota kanneeniin eegalame daran jajjabeessaadha jechuun ni danda'ama. Egaa birmannaan keessumaa hawaasa rakkoo jabaadhaaf saaxilamee jiru kanneenii fi biyya keessaa fi alaa taasifamu roga maraanuu jabaatee itti fufuu akka qabus dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Egaa qophii mil'uu tibbanaa keenya har'aatiin dhimmoonni gurguddoon ilaaluudhaaf qabannee dhihaanne kanneen turanii xumura irratti garuu wanti osoo hin kaasinii biraa hin darbine dhumaatii waldiyaatti raawwatamedha. Egaa humnoonni tika mootummaa Itoophiyaa akkuma Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan raawwataa turan gara waldiyaattis ce'uudhaan hawaasa ayyaana cuuphaa irratti hirmaatee gara mana isaatti deebi'u irratti rasaasa roobsuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafachuun isaanii taatee daranii gaddisiisaa ture. Gocha humnoonni tika mootummaa Itoophiyaa raawwatan kanaan hedduun lubbuu isaanii dhabaniiru. Lakkoofsi isaanii ammaaf adda ba'ee beekamuudha baatullee hedduun lubbuu isaanii dhabuun beekameera. Akkasumas namoonni hedduun miidhamanii dhaabbilee fayyaatti wal'aansarra jiraachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Egaa maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina hawwina egaa dhumaatiin ajjeechaan hidhaa fi dararaan humnoota tika mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamu kun kan inni xumuraa argachuu danda'u. Qabsoon hawaasaa roga maraanuu yoo jabaatedha. Furmaanni isaa qabsoo waloo jabeessuudha jechuudha. Egaa dhimma kana fuulduraafis bal'inaan ilaaluuf carraa ni qabna jennee abdanna. Qophii mil'uu tibbanaa keenya garuu kan guyyaa har'aa jechuudha asumaan goolabna. Qophicha jalqabaa kaasee isin biraan ga'uun kan isin faana ture ani Yihuun Ingidaati. Gama ogummaa kaameeraa fi gulaallee suur sagaleetiin kan faana ture.